Ashamaar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo akkam jirtan nagaan keenya kan jaalala onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u janna daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduu keenya ammaaf qabanne keessatti kan dhaga'uuf jirtan waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii kibbaa Cibraan Gumabaas Tuulaa Surroo fi gama kaaniin Cibraan Maddaal Boodaa waliin ta'uudhaan aanaa Bulee Horaatti waraana mootummaa Abiyyi Ahmad ummata nagaa fixxee deemturatti ammoo tarkaanfii ilaalessaa fudhateen waraana mootummaa hedduu fixuudhaa fi ajajaa dhibbaa dabalatee koloneel tokkos ammoo galaafachuu kan himes ni dhageessu. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaatti humna haaraa leenjise eebbisuudhaan bobbaasuuf qopheessuu simuusaatii fi humni haaraa WBO jiddu galeessa kibba lixaa fi kaabatti bobba'uudhaaf akka jiru WBOn kan himes guutuusaa qophii keenya ammaaf qabanne kana keessatti dhageessu. Amma dhumaatti nu waliin tura. Humna addaa naannoo Affaarii fi humna addaa naannoo Tigraay jidduutti lolli itti fufee jiraachuu maddeen Rooyitarsii gabaasanii. Kana irratti dubbii himaan mootummaa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaadhaa dhimma kana ilaalchisu waan ja'anii fi guutuu lola Tigraay fi mootummaa gidduutti deemaa jiru qophii kana keessatti dhageessu. Nu waliin turaa jenna ammas. Obbo Galaasaa Dilboo boqochuu booda Jawaar Mohammadii fi Abiyyi Ahmad waan ja'anis qabannee jirra. Amma dhumaatti nu waliin ta'an afeerraa keenya qophii keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan isin wajjiin kan turu ana muhaa Oromooti. Gamanumaan ammoo viidiyoo keenya laayik sheer gochuus hin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa WBOn injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu himee jira. Irree fi gaachena uummata Oromoo kan ta'e WBOn zoonii kibbaa Cibraan Gumabaas Tulluu Surroo fi gama kaaniin Cibraan Maddaal Boodaa waliin ta'uudhaan aanaa Bulee Horaatti waraana mootummaa Abiyyi Ahmad uummata nagaa fixxee deemturatti ammoo tarkaanfii ilaalessaa fudhateen waraana mootummaa irraa ammoo namoota 37 fi ajajaa dhibbaa kan ta'anii fi koloneel Haftaamu Boggaalee dabalatee ammoo battalumatti ajjeesuudhaan namoota 42 ammoo madeessee jiraachuu himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kan zoonii kibbaati. Hospitaalli Bulee Horaa waan guutameef magaalaa Garbaa fi Diillatti ammoo akka yaalamaa jiran maddeen qabatamoo fi amanamoo irraas adda baafannee jirra. Lolli jabaan kibbatti waraana bilisummaa Oromoo boodhaa fi humnoota mootummaa gidduutti deemaa jiru kun ammoo guyyaa lamaaf walitti fufinsaan kan gaggeeffamaa jiru hoggaa ta'u du'aatii waraana Abiyyi Ahmad himadoon dabalaa jiraachuunis himamee jira. Humni waraana bilisiginnaa kun ammoo guyyaa guutuu oduma WBO baqatu naannoo uummata kibbaa magaalaa Gadaabii seenee jiraachuunis baramee jira. Humni waraana Abiyyi Ahmad waraana bilisummaa Oromoo WBO magaalota keessaa baasurraa ammoo gara ofiisaatii magaalaa keessaa bahuttis cehee jira. Waraanni mootummaan Abiyyi Ahmad akka waraana bilisummaa Oromoodhaa gandoota baadiyyaa fi magaalaa isaan qabatan keessaa baasaniif ammoo bobbaafamaa jiru. Ofumaayyuu magaalaa hedduus gadhiisee baqachaa jiraachuutu mul'achaa jira. Ijoolleen Oromoo ammoo jabaachuudhaan humnoota mootummaa kanneen barbadeessuu gubbatti argamti. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn otuma humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad wajjin kokkee wal qabaa jiru. Zoonii kaabaatti ammoo humna haaraa leenjiseetis eebbisee jiraachuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaatti humna haaraa leenjise eebbisuudhaan bobbaasuuf qopheessee akka jirus ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa Oromiyaa Walloo keessa ammoo socho'u ajjeechaa jumlaa Shawaaroobiitti dhalattoota Oromoo 10 wallaansaaf deeman ambulaansii keessaa buusuun ammoo irratti raawwatame booddee bifa haaraan kan uf ijaare ta'uu ammoo ibsi qunnamtii hawaasa waraana bilisummaa Oromoo kunis ni mul'isa. Haleellaa eenyummaa giddu gala godhatee garee finxaaleeyyii Amaaraa seeraan ala ammoo of ijaaree hidhatee socho'uu fi humnoota naannoo Amaaraatiin Oromoo Walloorratti ammoo raawwatamu ammas hin dhaabbanne kan jee waraanni bilisummaa Oromoo WBOn haleellaa sababa eenyummaa isaatiin uummaticharra ga'u kanaaf ammoo gocha duguggaa sanyii waraanni Abiyyi Ahmad uummaticharratti raawwatu gahumsaan ammoo qolachuudhaaf
humna kana ammoo itti fufinsaan ijaaruun barbaachisa jedhee jira ibsi waraana bilisummaa Oromoo kuni. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zooniiwwan birootti humna haaraa leenjisee eebbisuus itti fufee jira. Watuma mootummaan Abiy Ahmed ammoo waraana kana balleessuudhaaf humna guddaa bobbaasaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ammas humnoota kanaan dura leenjii gubbaa turan jiddu galeessaa fi lixa Oromiyaatti ammoo eebbisuudhaan bobbiidhaafis qopheessee akka jiru beeksisee jira. Torbaanotaan duraas ammoo waraanni bilisummaa Oromoodha humna guddaa bakka adda addaatti leenjisaa ture eebbisuunsaa ni yaadatama. Jiddu galeessa kibbaa fi gama kaanii lixaa fi akkasumatti kaabatti yookaan ammoo Oromiyaa wallottis leenjisaa kan ture eebbisee bobbaasee jira. Ammas kaaba Oromiyaattis humna haaraa leenjii fudhachaa turan qopheessuudhaan bobbaadhaafis ammoo karaa qabachiisee akka jirus beeksisee jira. Ijoolleen Oromoodha humna guddoo horachuudhaan Oromiyaa bakka maratti ammoo erga dirree leenjii hundeeffatte guyyuma guyyaan kumaatamaan kan lakkaa'aman yoo leenjii xumuran mootummaa Abiy Ahmed kokkee qabu gubbattis argamu. Ijoolleen Oromoo jajjabeen jiddu galeessa Oromiyaa kibbaa lixaa fi gama kaaniin kaabaa fi baha Oromiyaatti ammoo waraana mootummaa Abiy Ahmediif otoo harka hin laatanii fi otoo if duuba hin deebi'in sochii jabduu gochaa kan jiran ammoo saba isaanii baquun gaccabxees ol qabachiisuudhaafis haleellaa hadhooftuu humna mootummaatii wajjin walirratti gochaa jiraachuus beeksisaa jiru. Jiddu galeessa Oromiyaattis waraanni bilisummaa Oromoodha bakkoota hedduu qabatee kan jiru yommuu ta'u ammoo naannoo magaalaa Finfinnee magaalota hedduus marsee jiraachuu torbee kana keessaas beeksisee ture. Mootummaan Abiy Ahmed humna kana ganaa akka inni hin deebinetti balleessa jechuudhaan yeroo kanatti uummata Oromoo gubbatti ammoo lola guddaas kan labse meeshaa gurguddoo bakkoota adda addaarraa fi'uudhaan jiddu galeessaan gara kaabaa fi kibbaa akkasuma gama kaaniin ammoo lixatti bobbaasaa kan jiru hoggaa ta'u ijoolleen Oromoo ammoo kanaaf otoo of duuba hin deebiin gootonni Oromiyaa fi Oromoon qaban humna kana dura dhaabbachuudhaan jiddu galeessattis ammoo kokkes wal qaba jiru. Gama kaaniin kaabaa fi kibbattis lixattis humnoota mootummaa Abiy Ahmediin bobbaafaman humna addaa Oromiyaa dabalatee gama kaaniin ammoo dhiitee kufaa akkasuma ribii fi komaandoo addaa kanneen jedhaman wajjinis kokkee wal qabaa jiru. Ijoolleen Oromoo ammoo guyyuma guyyaadhaan humnoota kana biyyatti dabaluudhaan injifannoo gonfatanii saba isaanii bal'attis abdii guddaa horaa jiru. Hidhattoota Affaarii fi Tigraay jidduutti lolli itti fufuunsaa himame. Humna addaa naannoo Affaarii fi humna addaa naannoo Tigraay jidduutti lolli itti fufee jiraachuu maddeen Reuters naannoo sana gabaasanii jiru. Kamisa darbe mootummaan Bilisiginnaa fi mootummaan naannoo Tigraay lola kana dhaabuudhaaf waliigaltee irra ga'uu isaanii ammoo beeksisanii turuun ni yaadatama. Waliigalteen kun ammoo dhagaame otoo hin turin garuu mootummaan naannoo Tigraay waliigaltee wal sossobuudhaaf ooluu hin qabu jechuudhaan ibsa baasee turuun isaatis ni yaadatama. Gabaasni dhaabbata deeggarsa namummaa waabeeffachuudhaan bihe akka ifoomsutti wiixata darberraa eegalee lolli jabaan humna addaa naannoo Affaarii fi loltoota Tigraay gidduutti gaggeeffamaa jiraachuudha. Lola kana hordofee ammoo loltoonni Tigraay aanota naannoo Affaar jaha to'annoo isaanii jalas oolchanii jiru. Dubbii mootummaa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaadha. Dhimma kana ilaalchisuun ammoo akka ja'anitti lolli gama Tigraay fi Affaariin gaggeeffamaa jirus akka hin jirree fi naannoo daangaatti ammoo humna isaanii jabeeffachaa jiraachuu obbo Geetaachoo Raddaadha himanii jiru. Reuters ammoo garuu maddeensaa himuudhaan akka gabaasetti lolli humnoota naannoo lamaanii gidduutti itti fufee gaggeeffamaa jiraachuu mirkaneeffadheetiin jiras jedhee jira. Lola humna Tigraay fi Affaar gidduutti adeemaa jiru kanaan aanonni Affaar ammoo guutummaatti Tigraay jala galanii jiraachuu Reuters kan gabaase yommuu ta'u mootummaan naannoo Tigraay ammoo gama isaatiin lolaatiin sin jarru jedhee jira. Haa ta'u malee ammoo TPLF tooftaa addaa baafachuudhaan lola kanattis akka waan hin jirree fakkaachuun ammoo daangaa gubbattis lola hadhaa gaggeessaa jiraachuutu dhagahamaa jira. Miidiyaaleen garaagaraatis ammoo gara kaabaatiin erga mootummaan Abiy Ahmed humna guddoo bobbaasuu jalqabe warri TPLFis sochii jabduu gubbaa jira jechuudhaan gabaasaa jiru. Lolli kun ammoo gara bahaatiin daangaa naannoo Affaaritti yeroo ammaan tana gaggeeffamaa
deemaa kan jiru yommuu ta'u, sababbiin lola kanaa ammoo daandii cufamee fi gama kaaniin warreen deeggarsa namummaadha danqan ammoo barbadeessa daandicha banuu kan jalqabee jira. Lola kanaas kan jalqabe humna TPLF akka ta'etu himamaa jira. Yeroo mootummaan Abiy Ahmad humna guddoo jiddu galeessatti bobbaasuudhaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf adeemaa jiru kanatti ammoo humni TPLF lola hin jalqabne jechuudhaan humnoota addaa naannoo Affaar dabalatee raayyaa ittisa biyyattiitii fi humna mootummaa federaalaa hedduu barbadeessaa jiraachuutu himamaa jira. Humna addaa naannoo Affaarii fi raayyaa ittisa biyyattii dhahuudhaan aanota hedduu kan qabate humni TPLF ammoo lola kanas gaggeessaa jiraachuu haga ammaatti hin amanne. Haa ta'u malee mootummaan naannoo Affaar gama isaatiin lolli kanaan turas gaggeeffamaa jiraachuu fi ammallee ammoo gaggeeffamaa jiraachuus himaa jira. Warri Tigraay ammoo gama isaaniitiin waraanni Shaabiyaatii fi humni addaa naannoo Affaar waliin ta'uudhaan deeggarsa danqaa jiran jechuun himachaa kan ture ammoo jaroota kana lamaan humna addaa naannoo Affaarii fi waraana Shaabiyaadhaan rukutaa jiraachuu isaatu himamaa jira. Waraanni Shaabiyaadhaa ammoo waliigaltee mootummaan Itoophiyaa TPLF wajjin irra ga'e kanattis gammachuu akka hin qabne kan himame Isaayyaas Afeworqiidha. Waliigalteen kun godhamus akka hin qabne ergaa Abiy Ahmad wajjin dubbatanii booddee ammas deebuudhaan lola kanattis galanii jiru. Warra TPLF ammoo lola kana ifa bahanii gaggeessaa jiraachuu himuu baatanis lola kanaan ammoo injifannoo gonfachaa jiraachuu isaaniitu dubbatamaa jira. Obbo Galataa Dilboodhaa ammoo boqochuu ilaalchisee hayyoonni Oromoodhaa ergaa jajjabduu dabarsanii jiru. Kanneen keessaa ammoo Jawaar Mohammadii fi Abiy Ahmad muraasa yoo ta'an, obbo Galataa Dilboodhaa nagaan boqodhu ifaajee umrii guutuu saba kanaaf gooteef ammoo galanni kee jannata haa ta'u jedhan Jawaar Mohammad barruu gabaabduu fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniin. Hoogganaan biyya Itoophiyaa ammoo obbo Galataa Dilboodhaa du'aan boqochuu isaanii dhaga'uu koottis baay'een gaddii jira. Yeroo warraaqsa barattoota irraa eegalee bilisummaa fi walqixxummaa uummata Oromootiif qabsaanii jiru jedha Abiy Ahmad gadda itti dhagahame ammoo yoo ibsatan. Keessattuu ammoo yeroo qabsoodhaaf Soomaaliyaa keessa turanitti rakkoo fi gidiraa hedduu akka dabarsan natti himanii turan jedha obbo Abiy Ahmad ammoo gama isaaniitiin. Filannoo bara 2013tiin ammoo dhuunfaa sanitiin dorgomanii miseensa paarlaamaa ta'uus danda'anii jiran jedhan Abiyyi jaarsa manguddoo Oromoodhaaf qabsaawaa ture ammoo erga karaarraa maqsanii bilisiginnatti dabalanii booddee ta'us ammoo Oromoo biraa galata guddaa qabu qabsoo Oromoo asiin ga'uu isaaniitiif ammoo kan ja'anis ni jiru. Gariin namoota ammoo bilisiginnaan qabsaawaa kana gala yookaan xumurasaa balleessitee jirti jedhan kanneen ja'anis ammoo hedduudha. Garuu Jawaar Mohammad ammoo waa'ee isaanii kaasuu baatanis galata guddaa qabdan nagaan boqodhaa galanni keessan jannata jechuudhaan ergaa gabaabduu dabarsaniin hedduun namaa ammoo Galataa Dilboodhaa Jawaar Mohammad maaliif akkuma nu hogoobanaatti ammoo seenaa isaanii himuu dhabe jechuudhaan gaafis dhiheessaa jiru. Nutis ammoo gama keenyaan biyyeen isinitti haa salphattu boolla keessan daadhiin haa guutu yeroo achi geessan ammoo waan Oromoon keessa jiru haa ceedhaa fi nuutti ammoo nuuf himuu hin dagatinaa jennaani. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube qophii keenya idileetiin hamma walitti deebinutti gamanumaan nagaatti nu tura isiniin jechaa viidiyoo keenya ammoo laayik share gochuun waliif qoodus hin dagatinaa isiniin jenna.